wanni sabar namni modir kamate guyya salatu rabbiu fi kadatu keechi saatas gabbi argata raha argata yo kristan mage serumonuti yo batiskanni ba'u fi sanbata maleenti waaqayyo yaadannami kadannaan nuti kinu guyyaatti torba kadhatame nu sun eenyuf kadhanna kadhanneetu hin beekna numti kadhannaa sana abbaataachiin hoydhaan alatti beeku ni jira injiru isaayyuu dheeraa tokko suma jedhamu jechuun barraaf nafa wallahi sume bataskalatti guyyaa meeqa rafeen maaliif irra faseete keesi waan inni jedhu hin beeku dhumarra afaan ingiliziti waan ta'eef jechuudha. Gubaa'ee keessatti yoo warri gadaamin ni beekan jechuudha. Warri mojoo. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi. Jechumaan nu baaste wallahi. Mojoo isuu didee ofii sana yaalchifachaa ture. Galee wallahi nan abbaa akkanaa qaba jechuudha. Akkasuma mun isaanii nuuf faayida jechuudha wallahi. Innaa yeroo sanitti beekta qeesii sheekiin qeesiin baataawwiin kun jechuudha. Ila dubartoota gurguddaa kanallee qullaa maxammaqa. Sumee kan gaafinatti ta'u paantiyoo namarratti hafe cubbuudha yoo sabala xammaqan qoy maal rakkoo qabu uffata yoo xammaqaman sheexana keessatti hafa uffata keessatti jala ukattee jedhan. Yeroo kan bakka tokkotti dubartoonni baay'attee xammaqamti. Yaani bakki dubarteera sa'aatitti uffatiidha sa'a ja'a guyyaadha. Dhiisi kan kolfi wallahi dhugumaadha. Sa'aatii ja'a guyyaa xammaqamti. Yaadattee jennaan kolfa baraanis anis gaddeera maanis cubbameera anis xabala xammaqamee barne. No, inni si sodaachisu si kantu si sodaachisasti fakkaate. Inni sun dubartoota baay'ee wajjin xammaqamta mikinaatu qullaas ta'uu baambadhaa sirratti rashaanii boolla keessa bakki cabalaadha namoonni beeku tarii jira. Boolla keessa dhiirris bakka biraa dubartis bakka biraa dubartii dhibba lama waan akkasii faa taatee jechuudha. Garuu immoo al tokko dubartiin takka yoo bireediin itti dhufee cabala san gadi buutu goda san gadi bu'uu hin dandeettu. Gadi bu'uu hin dandeettu. Hin xammaqamtu dhugaadha. Maaliif garuu sun waan kana beekumsa dhuga maaliif beekan. Sheexanni keechaan baatu immoo dubartiin laguun irra jiraate maaliif hin xammaqamu? Inna jiseessiti. In xureessiti? Bar wantuma cabala jedhanii bar wantuma sareen midhaan irratti fincaa'u kana dubartiin na jiseessa bar. Sareenis achuma keessa deemtee dhugdi horiinis achuma bishaan dhugu. Uummanni naannoo sanii akka lagaatitti fayyadaman. Uummanni naannoo liibaan sana jechuudha. Akkuma intinitti fayyadamu. Inna sareen qanteeree maali inni jaallatti dhufus ta'uudha yaa'idha rakkoo dhaabar. Wallahi hunduma jechuudhaan kan ilaalu dubbii dibaatti hin makne namoonni beeku ni beeka bootaa sana namoonni beeka mikinaatu horiinis harreenis waan hunduu uummanni naannoo sana akkamitti fayyadama beekta akka bakka bishaan akka lagaatti fayyadama. Qeesiin sun immoo jechuudha biyaansii dhiyoo dhaabbame caballi suraayitiin goggaa kudha wayii waan akkasiiti caballi. Taabota achii bahee jedhama taabonni achii bahee jedhama tabba wayii yoo ta'e kalaas achumaan xammaqaman hin beeka barsume maa isgaaraa biyyannaan oolota ni jira anuu wallahi torbee lama torbee sadii achi teenya maatii wajjiniin. Innaa namichi baataawwan sun osoo niitiin qabu fuudheen beeku baataawwudha jedhanu gaafattii ta'an ilmaan qabaachuu isaatti warri biyya sanii irra gahanisi. Bakka biraatiin muudii nutti qabatassi. Dubartoonni molokkoos jedhan achi galanillee muudii qabatassi wallaahi muudii qabatan. Sufee qoy molokkosaa keessatti dubartii fi dhiirra achi tolitti dhufu maaliif haraam godhe rabbiin dubartiis dhiiras kan uume akka waloree wal baay'isuun miti maaliif gadaamitti galanii fakkeenya gadaamitti galuu jechuun dubartiin dhiiroo wajjin hin quunnamtu kalaas jireenya hundumaa dhiistee achi teechi maaliif haraam godhe wanta rabbiin halaal godhe. Bakka molokkosan ka humaa miiran qaban ka jedhan ka malee beekani wallahi. Beekun jedhan malee.
استغفر Waldagatan yaani jiramii bakka kalaas jireenya manfasaawwi bichaadhaaf bitamanii jechuudha. jechuun achi keessa taa'anii halkanii guyyaa namni tokko beelee dhoobotee jannata seenaa jedhan gannati seenaa jedhan akkamitti qoy jechuun wajjin ta'anii jireenya ofii jiraachaa rabbi sodaachaa jannanni hin jiru kiristaanummaa keessatti. Barinni wannoodha subaayedha barba yeroo nyaanni yeroo basoo bichaa nyaatan tokko subaayedha bara. Namaanis waliin arganii yoo fincaana illee fincaa barbaadan guyyaa guutuu boolla keessa taa'anii galgala yoo namni addaan galgala deemanii fincaa. Subaayedha inni suni malee warra molokkosee qofa miti. Namni kamiyyuu fakkeenya subaayee guyyaa 3 yookaan 5 yookaan 7 galtamii akkasumatti oolchan. Astagfirullah tayi Nama ijoollee ortodoksii nu gashaamee madiisam. Ijoollee ortodoksii. Sumees magaaffii natti ta'e bar tayyiblee shachitee taa'uun barbaachiseen jedhee bar jechuun maxaa quddus irra jira meeshaan amma kanarraa quban qabu wallahi inni beeka garuu maxaa quddus irra jira wanti kun ishee namni tokko molokkoseen yookaan kobaasaa taa'ee boolla keessa jannata seena kan jedhu jira. Falaasama qeessiti kun hundumtuu tayyibbii ishii tokko kun moka keessi gaafadhu sume. Fakkeenya cubbuu tokko godhe haa jedhu asa gaagalu haa jedhu dhageen qeessitti madda qeessin guyyaa manaa ji'a 2 yookaan torbee 2 soomtaa naan jedhe sagaddaa naan jedhe maxaa quddusii keessa jira akka inni mana naan jedhu akka qeessin natti mu cubbuu kiyya akka sagadu maxaa quddusii keessa jira kun. Si jammari wannumti gaabbii galaa jiru hin jiru fakkeenya yoo walma namaa dirqama gaabbii galuu qaba jedhe macaafni hin jedhu. Yesus illee gaabbii galuu qabu. Kinaatum inni illee ilma namaati waan ta'eef tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti badii kee ati rabbi ittiin himattamu nama akka keetti himatta. Namni akka keetti sun nama akka keetti. Akkamitti Waaqayyo biraa si gechee too dhiifama si godhaaf nuti hojjettu. An akkaman godha beektaa? Yoona sukkaara haates suuqii qabna beektaa suuqii keessa. Yoo namni guddee fuudhee mana barumsaa deemee goddanyootatti hojii nyaanni minaamina kanallee jechuudha. Inni kunis cubbuudha miti akka cubbuutti qabatta waan ta'eef jechuudha. Qeesii biyya keenya hin galu. Gaafa gadaamii deemne qeesii biraati irratti gaabbii gala. Isaan yoo afaan Amaariffaati malee Oromoon hin jiru warroonni gadaamii kun jechuudha. Mikinaatuun biyya keenya sun na hima waan ta'eef. Amma na soomta siin jedhe amma na sagadda siin jedhe. Ka isaa birriidhaan galtaa bara. Hanga kana sagadda sun jira. Birrii amma na kaffali jedha inni lillaa wanni leeraa jawun. Wallahi laazim yaa sumeeti bar jireenya nuti keessa turre moo wallahi oduu akka seenatti barreeffame dhaloota kan akkamitti itti ingalaaf ilaati inshallah ingalaaf ta'e madri hin beekan wallahi laazim jiruu keessa turre bar akka bar qormaata mana barumsa caalaa bar ilmi namaa falaasama ilma namaa irratti hojjetu. Sigalee ilmi namaa irratti qumaara inni taphatu osoo matsaaf guddusiin jedhe osoo kitaabni jedhe bar bar qeessin kitaaba mataasaa barreessaa bar kitaaba mataasaa boru maal godhu akkana godhu jedhe. Kitaaba dhalattoo dila jiranna ijoollee ortodoksii yeroo barshime. Amma nuti dhaamsi obboleen keenya kiristaanatiif dhaamnu hammeenya fi miti kana hunda kan jechaa jiru. Rabbiin walirraa kan adda nu godhee sammuuwwan nu kenne akka yaannuuf arra nu toggaa 18 oli maatii keenyaan ala jirra. Maatii sodaattanirree wallahi gaafa si rabbi tokkotti cittanii to aftanii maatiin keessan ofii isaanii harka isinitti kennanii siin araaraman abadan hunda keenya iyyuu maatiin keenya waa baay'ee nuun jedhanii abadan abdiin kun rabbi tokko irraa jenne isaan ofii isaaniitti nuun araaraman nagaa walitti jirra alhamdulillah. Kanaaf jenna sammuu keessan banaatoo mee waan kana xiinxalaa sin wallahi ammeenya fi miti nu. Nuti keessaa baanee alhamdulillah rabbil alamin rabbi keessaa nu baase meeti xiinxalaa itti yaada maaliif kun ta'e wanta kiristaanummaa keessa hin jiru qeesillee falaasama sinirratti taphata yaada mataa isaaniillee sinirratti taphata. Sigalee yaadni kiyya kanuma inshallah sumee